Sandaafaa bakkee. Maqaan keessan guutuun eenyu jedhamtu? Tafarruu Lammaa. Mee Waaqayyoo maal isiniif godhee maal dhugaa baatu? Waa'ini waan naa godhe. Gastaawusii dhufee tadhanii homaa dhibbadhee rakkadhee gastaawusii dhufee aduu hidaarii bultii 8 bulee. Mee otuu gara gastaawusii keenyaa hin dhufiin isin maal taatanii turtanii dhibee maalitti isin qabee ture? Idime illee akkatti hin beeku gaa 35 fakkaata. Kun garuma bitaa kana kalee kana na qabee na bokoysaa. Maayii kana dhufee duraan akkasumatti taaggalaa jiru. Gara waggaa 7 hin ta'a. Amma minaan nyaadhe muumman gattaa. Amma minaan on nyaadhe gaduman ta'a. Naazireti daldalan hojjedha. Waggaan asii bu'ees 3 gattaa. Waggaa achi bu'ee dhufees minaan nyaadhe 4-5 gattaa malee karaa kanatti hin deemu. Dhukkubni kun erga isin qabee waggaa 35. Waggaa 35. Erga waggaa 7 asiitii immoo isinitti caale. Isinitti caalee too natti harka diddiirrate. Dhukkubni kun kan inni garaa isin teessisu yoo maal nyaatanidha moo yoo maal gootan immoo yeroo hundumaa garaa isin teessisa. Nyaata addaatu xiqqishuma garaa quufee waggaa nyaadhe anumatti gadi jedheen. Amma immoo maayii kana fideetuma bakka halkan na raffisuu na dhoowwee. Aduu sani haati manaa kiyya mana hin jirtu gasaggaseetuman duraanuu mislaanan dhufaa. Utaaleetuman dhufee gastaawusii seenu malee mucaa tokko nan jaaladha. Gastaawusii kana dhufeetuman bakka karaas deemuu hin danda'u. Nama biras taa'uu hin danda'u. Waaqayyo masikirii kiyya. Uumaa dadhabee amma maaliif nama bira taa'uu hin dandeessanii? Nan teechisu gaa na iyya garaanii uumaan tokko taa'uu hin danda'u. Waldaas waggaan naqee na iyyaa 10 gadi baa 10 ol baa taaggalee dadhabee. Amma ka gastaawusii kana deemee tan qurxii kiyya beekee. Mana yaalaa hin deemne isin dhibee kanaaf mana yaalaa hin deemne? Bakka tokko na nafne. Sandaaf ammaa manuma kiyya manna kimii manuma kiyya bakka. Baay'ee deddeebitanii? Baay'een deddeebi'e. Shoolas nan deema. Achi garasis gara biyyaasaa kana nan deema. Uumaa manuma kiyya ta'e. Furmaata isinii kennuu hin dandeenye? Wanni tokko homtuu hin jiru dhibeen keenaan jedhan. Dhibeen qabduu isiniin jedhan? Dhibeen qabu na kulaalitii kana gubbaa akkatti garanaan kalee kanaa fi kanan akkubannaan wanni tokko hin jiru. Wanuma galeetuma taaggalii naan jedhanii bakka inuman galee inuman boo'aa inuman gaddaa. Waa inni gurraachi immoo gidi hin qabu kaa gooftanii. As dhufee gastaawusii seenee isaan dhufanii bide sanaan jedhanii. Gizoo sanarraa dhaabbatee goddanyaa tokko wajjin jirraayyuu goddanyaa suuni maal si dhukkubanaan jedhee bakka wajjumaan nuu kadhatanii. Yeroo gara gastaawusii keenyaa dhuftan isin dhukkuba ture? Adee ansoolan hin jiru dhugaa naasa'a. Ansoolan hin jiru halkan natti dhufaa. Irriiba ka nama attallala irriibni maalan godha kaasilaa. Kanaaf wanti kun keessuma ba'ee otuu isin hin beekinillee garaa isin teessaa jechuudha. Akkanuma. Otuma isin beekin dhangala'aan isin keessaa hin ba'a jechuudha. Kanaaf isin amma yeroo karaa deemtanis yeroo hojjetanis yeroo ciiftanis baay'ee rakkataa turtan. Baay'ee rakkachaa ture. Manni yaalaa furmaata dhibee kana arguu hin dandeenye meeshaatiin arguu hin dandeenye. Wanni tokko homtuu hin jiru naan jedhan. Gizee tokko sandaafate garuu qorra ta'uu oolu. Qorra naan jedhan. Inuman kidinii haraa baakteeriyaadha naan jedhanii inuman kidinii haraa. Kiniini aduu sanuu baadhee tan deema. Baakko lamaan baadhee deema. Gaafa gara lafaa kana dhuftaniyyuu dawwaa baattanii deemtu. Baadhee tan deema. Nan liqimsaa amma naan jennaani goddanyaan wajjin jirru tasa walitti dhufne amma liqimsiin waaqumatti abdadhu taa'i naan jedhee liqimsiin gaafa saniitti kiniiniin afaan nas seenne. Mee namni Waaqayyoo gaa dhibeen kun waggaa 35 irra ture jettanii keessumaa waggaa 7 immoo natti caalaa dhufe jettanii manni yaalaa arguu hin dandeenye jettanii isin garuu ciisuu hin dandeenye dhaabachuu hin dandeessanii nama keessan teessanii karaa deemuu hin dandeessanii gaafa gara lafa kanaa dhuftanii akkamitti furmaata argattan gaafa gara gastaawusii keenyaa dhuftan? Gaafan gastaawusii dhufe ani hojjaa duraataan dhufe aduu 8 aduu lammaffaan bilisumaan bahee ogguma sana dhiisee minaan kiyya dalbii nyaadhee garuu foon illee sodaadhee tanan kan bofa argee maagaa dheechadanii foon illee 7 nyaadhee cooma muree wanti tokko homtuu hin jiru galanni isaa ta'u. Harka keessa walitti buusaa gooftaa kanaaf galata keessan dhiyeessaa. Namni Waaqayyoo maal isiniin jedhan gaafa isiniif kadhatan? Abaarri sirraa cabee jira balaa keetiitiin micoon biyya alaa deemteenee tiyyan jedheen. Isinuu balaa keetiif fayyitee jirti naan jedheen bilisumaan ba'e. Abaarsi isinirraa cabeeraa isiniin jedhan. Mee isin duraan mee nyaata akkam akkamii nyaachuu hin dandeessan? Wanni hundaan nyaadha. Gini annan si gizee daa'ummaa annan nan guddadhee lakkuun aladhee gizeen
aannan dhuge hin jiru sirma aannan dhiise ani macarrashuma baqa nan dhiise. Maaliif dhiistan aannan? Maalan godha ree dadhabe. Garaa sin teessaa gaafa si dhugdan garaa sin teessisa. Woomtu na keechan taa'u sirma. Sin keessaa dhangalaa'a. Erga gaafa sana aannan dhugdaniittu cooma nyaatanii nyaata nyaataniittu erga san sinii kadhatanii. Aannan si dhugee coomas nyaadhee wanni tokkomtu hin jiru. Ergasii isin bilisaadha. Garaanu shokoksu. Harka keessa walitti buusaa gooftaa kanaaf galata dhiyeessaa. Mee isin walumaa galagaa gara gastii keenyaa dhuftanii akka isin fayyitanii dhibeen kana manni yaalaa arguu hin dandeenye dawaan isin fayyisuu hin dandeenye isin leeyyoof qaanii guddaa sirra ture waaqayyo garuu leeyyoof qaanii kana isinirraa cabseera karaa nama waaqayyo mee waa'ee gastaawusii kanaas waa'ee waaqayyoos maal jettu isin? Waaqayyo galanni isaa ga'u ka isa tokkicha duraan oduun beekinan kana hunda gaddaa ture amma isatti haa tolu waa'ee gargaaraa galateeffadhaa sabni waaqayyoo.